Higaa obboloota koo yuutuubiin koo maallaqa naa kaffalee jira jechuudha. Maaliif namni ergatti dadhabee hojjete. Baga gammaddanii baga gammanne hordoftoota kennaa jaalala har'a maaltu ta'e jechuuti dandeessu jechuudha. Isa yeroo dheeraadhaaf isinillee itti dadhabaa kan turtan anillee akkasuma itti dadhabaa kanan ture. Har'a gatii dadhabbii keenyatu hija godhate isiniin jedha. Maarree hamma dhumatti na wajjin tura isiniin jedha. Hashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii hani obboleettiin keessan kan baay'ee isin jaalattu hedduu nagaa kooti isiniin jedha. Isinis lafa jirtanitti nagaa guutuu naaf ta'a isin jechuudha. Anaafi bakka waan hundumaa kooti jechuudha dhugaa dubbachuudha fi namni nama malee hin miidhagu namni nama malee wanti hin hojjetullee fudhatama hin qabu jechuudha. Jireenya namaa keessatti namni nama malee jiraachuu hin danda'u. Namni hojii tokko hojjetee fudhatama argachuudha fi dirqama namni isa barbaachisa jechuudha. Egaa hordoftoota koo har'a dhugaa dubbachuudha fi namni namaan hin galateeffanne uuma isaallee galateeffachuuti hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu uumadhaa gaditti jechuudha. Namoonni hedduun keessan na wajjin dadhabaa turtan waan ta'eef erga milkaa'e immoo maaliifin hordoftoota koo hin galateeffanne jedheetan isin galateeffachuu dhufe jechuudha. Viidiyooyyuu erga bonni seenee akka kanatti jechuudha isinitti ba'eetiyyuu isinitti haasa'aatii hin jiru hedduu tokkoon isin yaade akkuma kanattiyyuu isinitti haasa'uudhaaf isiniin jedha. Isinillee akkuma nan isin yaade kanatti hordoftoonni koo waan na jaalattaniif akka na yaaddanii abdiin qaba isiniin jedha. Na jaalattu mitiire akkuma nan isin jaaladhutti. Egaa hordoftoota koo namoonni hedduun keessan jechuudha jalqabumarraa jalqabdanii kennaa miidiyaa irra ooluun keetiin hafne waan ta'eef kootutoo sooshaal miidiyaa yookaas immoo chaanaalii mataa keetii banadhuuti hojjedhuu hin dandeessaa. Maaliif yeroo kee callistee tooyii dabarsitaa kannaan jettanii jalqabumarraa jalqabdanii kennaa keessa koo jiru otoo nani baasee isinitti himini kan na jajjabeessitanii hojii kana akkan hojjedhu kan gochaa turtanii guddaa galatoomaa isiniin jechuutti barbaada. Akkasuma immoo viidiyoo koo jechuudha yeroo hunduma jechuudha dhaggeeffachuudhaan sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan yaada qabdan koomentii illee naa kennuudhaan jabaadhu jettanii na jajjabeessaa kan turtan jalqabarraa kaatanii akkasuma immoo sa'aatii seerota yuutuubii akkan guuttadhuuf illee bilbila keessan jechuudha guggubdanii kan sa'aatii akkan guuttadhuuf na gargaaraa turtanii dhugaa onnee kootirraa isin galateeffadhaa. Galatooma guddaasaa isiniin jedha obboloota koo. Egaa hanillee baay'ee tokko jechuudha yuutuubii hojjechuun waan salphaa miti jechuudha. Viidiyoo qofa hojjettee gadi lakkisuu otoo hin taane seerota yuutuubii guutuudhaaf waan hedduu bakka dhamaatii hedduu sin gaafata jechuudha. Irriba kee dhabdaa mana madaamii keessatti hojii hojjechaa hoollee dadhabaa hoollee yeroo boqonnaa keenyaa keessatti jechuudha googiliidhaan yuutuubii seera qabeessa taasisuudhaaf karaa googiliitiin jechuudha amma dhattee seera qabeessa gootutti jalqaba duraa waan hin beekneef hedduu nama dhiba jechuudha. Akkasumallee obboloonni duraanillee keessa turanii muuxannoo yuutuubii kan qabani muraasa isaanii yoo ta'e malee hundi sitti hin himan jechuudha. Akka ati milkooftu hin barbaadan jechuudha. Garuu yoo milkooftee inni tokkos carraasaa hojjetata inni tokkos immoo carraadhuma isaa hojjetata jechuudha. Wanti walitti nama buusu hin jiru. Kanaaf iyyuu jechuudha warroonni jechuudha yuutuubii yookiis immoo bakka gama kamiiniyyuu ogummaa qabdan irratti obboloota keessan warra xixiqqaa jala akkuma koo kanatti guddachuudhaaf jira warra mul'ata qaban keessa isaaniitti waan tokko hojjechuudhaaf jajjabeessaa isiniin jira obboloota koo. Akkasuma immoo obboloonni na gargaaraa turtanii waan hundumayyuu naa sirreessuudhaan guddaasaa galatoomaa isiniin jedha. Guddaan isin jaalladha guddaan isin kabaja isiniin jedha. Egaa obboloota koo yuutuubiin koo maallaqa naa kaffalee jira jechuudha. Maaliif namni ergatti dadhabee hojjetee namoota hordoftoota kee biratti wanti ati hojjettu fudhatama qaba yoo ta'e
YouTubein erga seera wanta sirraa barbaachisu sana guuttattee siif kaffala jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni hojjechuu barbaadan illee dadhabbii inni qabu forosisiisa hunduma isaayyuu danda'ee irriba kodhiisee nan hojjedha warra jettanii hojjedha isinin jedha obboloota kooyi. Kanatti aansuudhaan jechuudha milkaa'eetan jira YouTubein koo yeroo lamaaf naaf kaffalee jira isinin jedha. Maallaqni achirra naaf galus immoo guddatee yookiis immoo xiqqaatee wantoota nani taa'ee taajjabu keessaa obboloonni keenya biyya arabaarraa kan galanii gaafa gara biyyaatti galanii haalli isaanii mijachuu dhiisuurraan kan ka'e sooshaal miidiyaarraa hin badu obboloonni hedduun jechuudha yaada gaggaarii yaada babbareedaa kan obbolootaaf maddisiisan rakkina keessa darbanillee bakka wantoota gara garaati jechuudha obbolootaa fi yaada kennuuti kan danda'anii gaafa biyya galanii sababa haala mijeeffatanii hin gallee fi rakkina keessatti kufanii miidiyaa irraa illee badanii kan silkii isaanii fudhatame kan biyya keessatti badantu jiru jechuudha. Kanaafiyyuu anis amma miidiyaa otoon biyya arabaa keessa jiru fayyadame gaafan gara biyyaa galee miidiyaa irraa baduu hin qabu teekinooloojii fayyadamuutiin qaba. Erga sooshaal miidiyaa irra ooluun koollee maaliif hin chaanaalii mataa kootii hin bananne hangana jirutti immoo obboloota koo warra akka koo jechuudha gola hormaa keessa jiranii wanta beekurraa akkasumas immoo sagalee ta'uuf hin danda'a kan jedhuun bane jechuudha. Maarree isinis immoo nanqaan isinii jechuudha subscribe naa gochuudhaani akkasuma immoo sa'aatii irriba keessan irraa kuttanii bilbila keessan ho'istanii seera yuutuubii akkan guuttadhuufi kallattii hundumaan obboloonni na gargaaraa na deeggaraa jabaadhu naan jecha turtanii jirtu jechuudha. Yeroo sa'aatii guuttachuudhaaf laayivii seenaa irratti illee na wajjin ta'atii kan turtan karaa adda addaatiin kan na deeggaraa turtanii yeroo seera yuutuubii guuttadhullee googilii keessan jechuudha na gargaaruudhaan wanta hin beekne karaa hundumaan jechuudha yeroo keessan gubdanii kan na wajjin jirtantu jirtu waan ta'eef kaayyoo koo kana wanta yaade kana ofii koo qofa otoo hin taane kan na milkeesse rabbiin gaditti isintu hojjate kuni kan keessanidha isinin jedha gatii dadhabbii keessaniiti malee gatii dadhabbii koo iyyuu miti isinin jedha. Kanaafiyyuu isin galateeffachuun dhufee isinin jedha obboloota koo. Muktillee baala qaba ani isin malee maalin qaba isinin jetti kennaan keessanii. Kanaaf guddaa galatoomaadha. Hedduusin kabajaa, hedduusin jaaladha. Namoonni jalqabarraa kaatanii hamma hammaatti jechuudha odoo hin nuffin gaafan dogoggora konatti himtanii sirreessidhaan jechuudhani. Akkasuma immoo jechuudha like, subscribe, share naa gochaa kan turtanii ulfaadhaa waan hojjettan hundumatti iyyuu milkaa'aa rabbi isin haa milkeessu. Milkaa isinin jedha obboloota koo warroonni yuutuubii hojjechuudhaaf fedha qabdanillee hojjedhaa miidiyaa mataa keessanii banadhaa erga miidiyaa irra taa'uun keessan hin oolle wanta keessan jiru koottatoo karaa chaanaalii mataa keessaniitiin dhalootaaf dabarsaa isinin jedha obboloota koo ammallee akkuma kanaan duraayii turtiin keessan na wajjinaa ta'uu na jajjabeessuun keessan na biraa inafuun na guddisaadha. Nuti keessuma shamarran biyya arabaa keessa kan teenyu kan nuti walii guddifne eenyutu nu wal guddisa. Amma yoomitti biyya arabaa keessa teenya wal guddisuu qabna biyya namaa keessa gola namaa keessa wal galchuutii qabna obboloota koo otuma bakka wal jajjabeessuutii qabna jechuudha. Kanaafiyyuu ammallee na jajjabeessuun keessan na guddisuun keessanii na wajjin haa ta'uu na jajjabeessaa isinin jedha. Kanaaf yuutuubiin koo maallaqa naaf kaffalee jira. Maallaqa yeroo meeqafsii kaffale yoo jettan immoo maallaqa yeroo lamaaf naa kaffalee jira isinin jedha. Kanaafiyyuu namoonni immoo meeqasiif kaffalee akkamitti namaaf kaffalaa seerri yuutuubii maalidha yuutuubii yoo bananne maaltu nu barbaachisaa warri jettan immoo jechuudha gaaffii yoo qabaattanii komentii jalatti barreessuutii dandeessu. Gaaffii keessan irratti immoo hundaa'ee viidiyoo isinii hojjedhee isinii deebisuutiin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoon dheeratee waan jiruufiyyuu yeroo biraatti walitti deebinaa yaada qabdan komentii jalatti barreessaa. Hedduu sin jaaladhaa, hedduu sin kabajaa. Galanni keessan ana biratti guddaadha. Kanaaf galatoomaadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hedduu sin jaaladha.